yoo haati laaffistee ilaalteetu namni kun hin beeku eenyummaa kiyya maal keessa akka hin dabaree hin beeku jettee sammuu keetti himtee abbaan fedhe yoo bira dabarte yoo jechoota namaa kalaaltu taate guddinni hin jiru beekte si balleessa namni. Guddinni hin jiru egaa kasin beekne si madaalin jettee beektaa Oromoonu. Arraba namni akkatti nama arrabsu kana bar namni waan qabu namni kun taa'uuni namni waliin beeku seetuma miidiyaa kanatti suuruma namaa fayyadamee nama arrabsa malee namni bar waan ati keessa jirtuu fi waan ati nyaataa jirtu eenyu si beeka namni si hin beeku. Namni gisee nama arrabsu silaa of gaafatan bareeda nama kana maaliif hin arrabsu jira maal na godheeti nyaata koonarraa nyaate moo maallaqa koonarraa maaliif hin arrabsu jira jee of gaafate hinaafi akka arrabsee fi takiin osoo yoo dhalaa taate moo jaarsa kiyya na jalatti ilaalte moo fireendii kiyya na jalatti janaa jente moo jettee bar namni sababa tokko malee nama arrabsuun barkaanyedha wallahi osoo ati waa takka nama godhin osoo ati komantii ala dheettee komantii fokkottuun barreessiniif gabbee namni fayyaa nagaatuma suuraa ta'e gargalchee gisee arrabsee waa sitti dhagamtu wanni gammadde malee. Of gaafatuun bareeda namni nama arrabsu kuni yaa takka ofii isaatiif maaliif jennaan jaalataniiti miti kan nama arrabsan baay'ee jireenyi yoo si wal sii qixxaa'u dide yoo boorus bulteetuma kana kaatu taate yaa karoora ati karoorstee irratti yoo ga'u didde namni beekte waan hunda yoo kadhabu ta'e namni waan takka yoo maallaqa dhabe yoo jaalala harkate yoo waan takkaan waanuma takkaan rabbii yoo siif hin qajeelchin taate jireenyuma namaa deemteetuma baxaanii naan taane yeroo kana nama sanii hin balleessaa jette yoo siif hin taane kana namaa balleesta. Waan akkasiisantu jira natti fakkaata akkan yaadutti. Akka namni nama jire akka Oromoo nama jireenya fi jiraatu dhiiftee bar jireenyuma namaa keessa deemaa jirti. Yaa hamminya qabaatanii waan nama arrabsanatti hin fakkaatu jireenya isaaniitu qilleensa irratti wal jalaa makamee. Jalaabate keessa foomma kara biyya amma ijoolleen biyya arabaa keessattuu warri nama arrabsaa jiru ijoolluma biyya arabaa tanaa beekta maqaa nu balleessanii. Ruuza kana gisee quufe jarri ruuza kana gisee quufe namni lukkuu tana gisee nyaate akkamatti ofirraa albaa bara. Yaa rabbi akka jedhu wallahi gaa ilmi namaa hundi maka jeelaa beekte kana nama ajjeese illee numa guyyaa tokko sirrii akka hin taane yoo hubata nama arrabsuun maa miti rabbi isaan akka jedhu sunta isaaniitu. Rabbuma kana akka jedhu rabbuma isaan addunyaa fideetu akkana godhaa jira inshallah numa qajeelanii dhiisigaa arrabni qawmaas hin godhin dhugaa rabbi. Nuti lengan araba nama sodaanu fakkeenya si godhannee yaada khalaas. Arabni nama humaa nama godhu maa siyaasa irraa dhiqaa arabni namni gaafa si arrabsu khayriin dalagatu siif deebi'uudha. Wallahi amma Oromoon namni akka Naasira Anuunee tokkotti arrafamee jiru mucaa Dubaay jiru sun amma inni miidiyaaf dandee banatee takkatti Oromoo gargaaraa jira mucaan sun dhugaa rabbi Oromoon si arrabse siif dabarti. Yaa Nasree nama jabaa dhugaa dubbachuudhaa fi miidiyaa kanarratti naman hedduu kabajuu fi dinqisiifadhu keessaa nama tokkodha. Nama kabaja guddaallee qabuu fi maaliif jennaani namummaa qaba si galee. Nama kabajaa bikka isaan maluu beekaa bikka dhaabbatu beekaa akkatti dubbatu beekaa. Namni akkanaa kun namni kuffisuu danda'u miti si galee. Namni rabbi qabate hin kuffu si galee miti. Nama akkasiitiin wallahi hedduu takka jabaa lakki dhiira jabduun isuman arge miidiyaa kanarratti wallahi nama jabaa. Hojiidha nama osoo nama hin taane hojiidha nama agarsiisuman argeewan. Wallahi rabbi umrii dheeressu haadha manaa isaati waliin. Hedduu takka akkam duba sagantaa wayii jira moo kamiree sagantaa qabda yoo sagantaa qabaate irra gabbuun oolna qatta nama. Akkumatti nama dubbisuu dhufee akkasii bakka hin badinaa waan dhufteef hedduu galatoomne. Wallahi hedduu takka jiraadhu tileen mana kee ol naquu kanaaf hedduu takka si jaalannaa hedduu takka si kabajnaa oggoo bu'aaruu barbaanne ol nu naqi mana kee kanatti shaashaa jenna okkee. Rakkoon hin jiru. Ayyee nagaatti ol jiraatu. አንቺ ጓደኝነት እንደዚህ ነው በቃ ጠፋሽ እኮ ምን ሆነሽ ነው ሊኑ በሜሴንጀር አትደውይም እንዴ
السلام أنا راس دول شالو ولا تيكست أرجليني أون تيكست أرجليني نا صوت عند دول لش بولا سلام راسها نور الله ماشي حيي يا أورمو أي أورمو أنا مالي فكر جراني ياتن أني إسن جراني ياتن والله جراني ياتن I don't know بقى جزين وما كومنتي بريسو خنا في نما نهرد فلان بوي ناين تلبونتي والله اسمه لقارب بيتبر مالي فكر جراني ياتن بيكو والله جراني ياتن مالي بجراني ياتن وصون عرب استني لي جراني ياتن بران نادي بابر بتعمل كون مكبدو وان سبب قدات عني فيه وان سبب قدات عني في نمعرفتشون جراني ياتن زين سنينجو سنين نمعرفتشوني بيتي ني مالا كرا ولي لافون وبليستين وبليساف كرا لافتوريتشوني حديث الصحيح جرام اوكي حديث الصحيح ده كتبه ويا جمعة رجع فدا نسبو إسنين جبا تتي إيرين كافة دولشين تكا كيسي تيجنجر كسي شارجرا نجرا رمتي وبسا عندي سو على بتاع ميجرمكو بتاع ميجرمال كيف تيربط معكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاح. نجاح والله الحمد لله. ما شاء الله بقى نجاح تاتي باي تكون سجالة تدقارك في الفتبي. إلا كذا. كان في النام بقى جرات تيك أشتيتي يا دقا جعل لك